xumuramu eegaa turan. Haa ta'u malee mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo Oromiyaa hidhattoota Oromiyaa keessaa wajjin mariin nagaan gaggeeffamu akka hin jirre ifatti beeksisanii jiru. Badiiwwan garaagaraaf kan himatamu waboon ajaja tokko jalatti kan hin gurmoofnee fi kaayyoo hin qabu waan ta'eefi jechuun aangawaan himan. Akka mootummaan jedhu hidhattooti ajajaa fi kaayyoo hin qabani. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa kan Tigraay irraa maaliin adda ta'a? Mariif wantoonni danqaa ta'anillee maali? Gaaffilee jedhan irratti BBC'n waan odeeffate irraa akka armaan gadiitti qindeesseera. Ka'umsa waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf sababa garaagaraatu dhiyaata. Mootummaan yeroo garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaan waamicha dhiyaate didee hidhannoo filate jechuun himata. Gama biraan ammoo jijjiirama siyaasaa bara 2018 Itoophiyaatti uumameen addi bilisummaa Oromoo ABO gara biyyaa erga galee booda waraana hiikkachiisuu irratti atakaaroon uumamee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa irraa amantaan dhabe jedhee mootummaa wajjin wal waraanuu itti fufe. Addi bilisummaa Oromoo waraanan hogganu hin qabu jedhee ibsus aangawoonni mootummaa miila tokkoon bosona kaa'anii miila tokkoon Finfinnee jiru jechuun ABO komatu. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa komii kana mootummaan ittiin dhaabicha rukutuuf akka itti fayyadamu himuun waraana waggoota darban Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf mootummaan dhibdee siyaasaa karaa nagaan furuuf fedha akka hin qabne BBC'tti himan. Qaamni waraana isaatirraa gargar ba'ee qaamni poolitikaa waraana isaatirraa gargar ba'ee Finfinnee marfama mootummaa jala jiru tokko akkam godhee waraana dirree jiru irratti akka olaantummaa qabaatu nama yaaduuf inuma gala. Walta'iinsan waraanni sun akka galu godhuudha. Sanaaf immoo waraanni sun amantaa dhabe. Hayyuun seenaa fi dhimma Itoophiyaa xiinxaluudhaan beekamu Dr. Ittaanaa Habtee rakkoo bu'uuraa siyaasa Oromoof sababa lama tarreessu. Rakkina amma waraanaa walumaa gala biyya keenya keessa jiru kana akka rakkoo waggaa 2-3 dura dhalateetti yoo ilaalle hubachuu hin dandeenye. Hundeeffama biyya kanaa wajjin wal hidhata. Rakkoodhuma mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru iyyuu wal hunachiisanii deemuunis qaama rakkina kanaa ta'eera. Mootummaan jiraattotaan shiftaa yookiin shanee soortu jechuun mana isaanii akka gubu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoos mootummaa deeggartu nama jedhan irratti tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan yeroo garagaraatti jiraattonni BBC'tti himaa turan. Gidiraa lammiilee nagaara ga'u furuuf mootummaan yeroo adda addaatti duula shanee balleessuu jedhu ibsaa ture. Takka torban lamatti takka ji'a tokkotti ni balleessina jedhee mootummaan waadaa galaa ture. Kanaan dura ministeera muummee Abiyyi Ahmad haasaa paarlaamaatti taasisaniin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee ittiin jedhan deeggarsa uummataa akka qabanii fi uummanni maaliif akka isaan deeggaru qorachuu qabna jechuun ibsanii turan. Kun immoo akkuma ministeera muummee Abiyyi jedhanii turan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo uummata keessa jiraachuu fi deeggarsa uummataa qabaachuun isaanii balleessuuf rakkisaa akka ta'e agarsiisa. Gama biraan ammoo karaa nagaan qabsoo gaggeessuuf carraan jiru baay'ee dhiphataa deemuu fi dhiibbaan mootummaan deeggartootaa fi paartilee siyaasaa Oromoo irratti taasisu hammaataa deemuu irraa akka ka'e namoonni hedduun qabsoon hidhannoo furmaata dhumaa akka ta'etti akka amanan taasisuu himu qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmad fudhatama gara jalqabaa qabu sana hatattamaan dhabaa deemuun sababa biraa akka ta'e kaasu Dr. Ittaanaa Habtee. Jalqaba waraanni bilisummaa Oromoo fudhatama guddaa hin qabu ture. Fudhatama guddaa kan argate mootummaa. Garuu waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fudhatama guddaa argate inni kun immoo fudhatama guddaa sana dhabe. Mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waraana waggaa lamaa nagaan fixan erga jedhanii booda waraanni mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamus karaa nagaan xumurama ka jedhu abdii ture. Ministeera muummee Abiyyi Ahmad 15/2022 dhimma TPLF wajjin mari'achuu irratti haasaa paarlaamaatti taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii taasisan akka hin qabne dubbatanii turan. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa 29/2022 baaseen yaaduma ministeera muummee Abiyyi paarlaamaa irratti dubbatan eeruun waraana bilisummaa Oromoo wajjin araarri godhamu akka hin jirree fi balleessuuf tarkaanfiin qindaa'aan fudhatamaa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin yeroo garagaraatti ibsa baasuun bakka qaamni sadaffaan jirutti mariif qophii ta'uu isaa ni beeksisa. 30/2022 ibsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irraa bahe jechuun dubbii himaan isaa Odaa Tarbii fuula Tiwiitaraa isaa irratti barreesseen mootummaan fedha yoo qabaate bakka qaamni sadaffaan jirutti waliin dubbiif waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu beeksise. Waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana nagaan akka furamu kan hin barbaanne mootummaa ta'uu ibsu Dr. Ittaanaa Habtee. Jalqaba uummata balaatti suqee kan buqqa'ee jiru keessaatti deebisuu lafa nagaan dhabameef immoo waliigalteedhaan nagaa buusuu inni yeroo dheeraa garuu marii keessaa dhabba'a wal falmii keessaa dhabba'a kunoo akka waa'ee Tigraay kana godhamaa jiru kanallee